yeroo jalqabaatiif bilbila saamsangii gatiin isaa giddu galeessa taate irraa jechuun kan jiran keessaa saamsangii ta'ee ka'umsa jechuun isa diqqaa irraa kan jedhamu bitee fi jira jechuudha. Haga 100 jira bilbilli gizee barbaadanii. Egaa haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura like share gochuu hin dagatinaa sinjaa kun akkuma argitan kana wanna ni kaa jiru kun maal inni mee tilmaamaadha meeshaa ijaan dhufeedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtanii obboleeyyan kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii adaaman isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaatu sin jecha na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda ka ta'e abdiin qaba. Itti aansuun kallattii maan gara viidiyootti isin dabarsa jalqaba irratti dhiifama guddaa isin jaa qulqullina sagaleetiif xiraan dhiqquudha dha'ee baay'ee takka sagaleen kiyya sammuuna kana sirrii hin jiru dhiifama isin jecha kallattii maawwan qabadee dhufeettoo isin dabarse. Egaa wanta nama hiike kana keessa minxaafii nama afuriitu jira akkasumas amaamaa orijinaala ta'ee fi isa tokkoffaa jechuudha kaalaati. Amaamaan kun aynaa sadiitu jira jechuudha. Gugurdaa kana ta'ee ka biyya keessaa jira xiqqalleen ka biyya keessaa jira akkasumas furdaa fi haphii ka jedhamu gargara jechuudha. Kun tokkoffaa isaati kun wanni isa laaluu dandeettanii isa guddaadha jechuudha. Maashaallah ramadaanaaf waa hedduutu seenaa jira haaronni amaamaan kun dura diqqaa isaatti jira malee guddaan kun hin jiru ture. Ammaan tana jechuudha gurguddaan kun illee dhufee jira baay'ee furdaadha namatti tola. Akkasumas masgajaa salaataa egaa masgajaa salaataa tana waan isin ajaa'ibu isi matana taatee saayiziin isillee tana matee haga qarshii 4,000 jira takkittiin isi jechuudha. Namni keenya garuu namni baay'inaan ka qarshii 700 isa malee baay'ee namni fayyadamu garuu kwaalitii isaa yoo barbaadan haga qarshii 4,000 haga qarshii 3,500 ni jira jechuudha. Itti aansuun immoo afata kanneen kanama afuritti as keessa jira. Egaa haga dhuma viidiyoo kanatti na waliin tura hordoftoota kiyya like share gochuu hin dagatina. Egaa YouTube kanarratti jechuudha waan laaltan maal rakkina qaba like share gootanii nama sanii jajjabeessitan channel nama sanii yoo guddatee nam tokko hojjetee yoo ittiin of jijjiire maal rakkoo qaba isin jaa yoo isinitti like share gochuu hin dagatina. Namoonni channel kanaaf haarawaa taatan immoo egaa mallattoo subscribe jettu san cuqaasuudhaan maatii kiyya ta'uu dandeettanii waan na hordofuu dandeettan waan garaagaraa waan asirra gadhiisu ilaaltanii yoo ilaalullee isinitti hin tolle subscribe gochuun keessan anaaf bareeda jechuudha. Channel kiyya yoo guddate kanaaf subscribe godhaa. Itti aansuun minxaafii kana maashaallah tabarakallah hordoftuun yeroo jalqabaatii fi miti bara darbellee irraa ordarii godhattee jirti rabbii fayyaa siyaa kennu risii adeeressu minxaafii diizaayinii kaawwanii sanniin barreen gaddaa bitee fi ture jechuudha. Kanaaf kanatti jijjiiree fi amma kama aynaa tokko baay'ee manatti argamurra kun diqqolleeyyatti jedha. Meetirri isaa 2-3 garuu hedduu furduudha baay'ee takka jaaladhe minxaafii tana diizaayiniin isillee baratamtuu miti. Layyatti jechi furdina illee qabdi jechuudha. Egaa isa kana qarshii 8,000 bitee fi jira. Gatii meeshaa tokko tokkoon isinitti kan himu ta'a. Isin haga dhuma viidiyoo kanatti na waliin tura isiniin jaa obboleeyyan kiyya. Channel kanallee share gochuun dagatinaa hiriyoota keessan irratti namoonni asfiizaa garaagaraa barbaadan shiitii garaagaraa namoonni barbaadan meeshaa mana keessaa arabiyaa majlisii firaasha wanna barbaadan biratti ni argattanii isiniin jaa hordoftoota kiyya. Itti aansu garaagarummaa minxaafii kajalaa kanaa fi gubbaa isinitti agarsiisa. Isin kun sirriitti ilaala yaadanna waliin tura isiniin jaa ka gubbarraa kuni minxaafiin gatiin isaa fakkeenyaaf akkamiin waddadee akkamiirra kaasa jechuun namoonni bakka yoo viidiyoo garaagaraa ilaaltan yaada yookaan immoo gaafii isinitti ta'e maaliif akka gaafii isinitti ta'u isinitti agarsiisa. Kajalaa suni qumatiin isaa diqqaadha. Diqqaa isiniin jedhu garaagarummaa qaba ka gubbarraa kanaa fi gajalaa kana garaagarummaa isaa isinitti hima. Akkasumas minxaafii makana meetirri isaa tokkuma ta'ee tokkoffaaf lammaffaa qaba. Tokkoffaaf lammaffaa isaa kan ittiin beektanii waan xiqqoo wayiitiin nu addaan hin beekamu jechuudha. Garuu namni tokko maamila yoo taate addaan baaftee ati gaafatte sitti hima jechuudha. Yoo maamila yeroo dheeraa taate malee kan harkarraa qaban sitti gurguratan namni kamuu tokkoffama jedhee yeroo ammaa kana ani maamilumaayyuu yeroo natti jijjiiran fa'aa argaa natti jijjiiraman fa'aa yoo ka tokkoffaa san hin qabne kama lammaffaa san sitti kennanii jechuudha. Hundumaafuu haala yerooti akkas nama godhe. Anam isinitti agarsiisa waan ofii hubadheerra kun olaala minxaafiin kuni kajalaa wanni isaa tokkuma garaan isaa saallachuu tokkuma minxaafii wanta yeroo baay'ee garaan isaanii tokkuma meetira 2 fi 3 kajalaa qumatiin isaa
meetira 3 garaan isaa meetira 2 ka jalaa jechuudha. Ka gubbarraa kan ammoo meetira gubbaan isaarra yookaan qumatiin isaa kun meetira 4 ka jalaa kana bakka inni itti argitanii garaan isaa akkuma ka jalaa san meetira 2 jechuudha. Laala garaagarummaa meetira tokkooti innillee dheerina irratti garaagarummaa qaba. Ka gubbarraa kun meetira 4 garaan onneen isaa qumatiin isaa yookaan dheerinni isaa ka jalaa immoo meetira 3. Kanaaf meetira tokko gubbarraa kun ni caala jechuudha. Meetira tokko jechuun qalbii miti. Kanaaf gatiin isaallee garaagara. Ka gubbarraa kun qarshii 9,000 bitame ka jalaa 8,000 bitame jechuudha. Hordoftoota kiyya akkuma dura isin jalaa sunuyyuu isima taate lammaffaan isii ni qannasti qarshii 7,500 qarshii 7,000 qarshii 6,000 inni jira jechuudha. Wal tara minxaafiiwwan kun akkamitti beekna tokkoffaaf lammaffaa qumatii eegagan isin nutti himte meetirri garaagarummaa qabaachuu eega nutti himte tokkoffaaf lammaffaa isaa akkamitti beekna yoo jettani baay'ee garaagarummaa hin qabu garuu wanti ittiin beektan jala isaa kana wal garagalchitan tokkoffaan isaa ni jajjabaata akkuma arge isin ajajamu jechuudha. Garaan isaa jalli kalamaffaa sun immoo olii gadi laafaa wayitii saniini anjaan garuu waan akka isaan na hubachiisanitti jechuudha. Hordoftoota kiyya akkana isinin jedhaan illee manaan qaba waan ta'eef kana jechuun hoggaa akkas ga'uun ol deebite jabaataadha jalli isaa. Kanaafuu jala isaa ol qaba laala gizee bittan bakka jirtanitti illee taatanii gizee bittanii jala isaa ol qaba laala jajjabinni isaa kaan immoo meetira isaatiin akkuma meetirri garaagarummaa qabuun akkuma qumatiin isaa garaagarummaa qabuun gatiin isaallee garaagaraa jechuudha. Amma kallattii meeshaa nama addaan baasaa isinitti kan agarsiisu ta'a jechuudha. Hordoftoota kiyya ani isa kanaan ta'ee silivariin ni qaba ofii kiyya. Hordoftoonni yommuu viidiyoo makiyya kabara dheengadatirraa minxaafii kana tokko natti ergitee jirti. Kana kama isiin natti ergitetti bitee fi diimaa kalammataa immoo magariisa reefi sanirraa godhee fi jechuudha. Kunu isa kana diizaayinii isaa xiqqoo garaagara meeshaa wal fakkaataan ajajatiin isin gizee baay'ee meeshaa xiqqoo kan wal fakkaatu mana kana keessatti amma minxaafii 3 osoo ajajje 3 wayina tokko naan jette diizaayinii tokko yoo jette xiqqoo namatti hin tolu jechuudha. Minxaafii lamaan biratti buna kiiloo 2 qabdi, sukkaara kiiloo 3 qabdi, teemira kaartoonii saanii tana firee 6 zayitii leetira 5 qabdi jechuudha. Hordoftoota kiyya haati minxaafii lamaan tana itti aansuun immoo inni biraa meeshaan isii silkii tana egaa silkiin annas dheenne kana torbee dura hojiidhaaf biteen ture saamsung diimaa tana taatee qarshii 33,500 bakka 34 jechuudha. Kabarii isaa hojii ilaa 35 akkasii ga'a jechuudha. Seeftiif kabarii isaa eegatti biteen booda saamsung maa ta'ee jechuudha. Kana maaliif isinii hime saamsung maa ta'u malee garaagara jechuudha. Moodelli isaa garaagarummaa qaba, kaameraan isaa, dhagaan isaa waa hundi isaatu jechuudha. Haga 100 jira, 50, 30 jira. Isin garuu ani qabadhee galuu edaa obboleetti tiyyaaf barbaade haga qarshii 13,000 hin jette. Ani mootu akkasitti argine 14,000 bitee fi silkii tana saamsangii jechuudha. Wanni isinitti agarsiisa irraa baasee. Egas immoo silkii gizee bittan amma isin seeftii itti godhiif naan hin jenne kabarillee itti bitiif naan hin jenne. Silkiin immootu seeftii kabarii malee bilaasha jechuudha. Xiqqoo masi harka lafa dhoofnaan yoo iskiriin isaa jige hin hojjetamu asitti baay'ee nama rakkisa. Bilbila hedduu bilbila gara 5 lafa kaa'ee jira jechuudha. Iskiriinii isaa na jalaa jige gizee viidiyoo godhu kana ka iban harkaa kufa yoo iskiriinii isin jalaa jige 20 isin jedhan saamsangii qarshii 50, 30 bitamtu tana yoo hojjechiisuu fi iskiriinii isaa kana iskiriinii isaa kun jige 20 isin jedhan dalaguuf jechuudha. Honni isaa qofa jijjiiruuf. Kanaafuu dirqama seeftii itti goosisuuni. Egaa kunoo akka isin iskiriinshotii gootanii irraa iskaan gootanii ilaaluu dandeettanii moodela isii waan isii hunda isiitu jechuudha. Obboleetti tiyaatilee tana ajajje asirraa onni gootee Google irratti waan isii addaan baafattee ilaaluu dandeetta. Kanaaf seeftii ofii itti goosee jira qarshii 200 itti laxxabsiisee fi wanni isaa kana mootu kunoo isa kanallee gogaa isaa kanallee qarshii 300 walitti 500 jechuudha. Maaliif dirqama birrii 14,000 bite waan qarshii 500 osoo itti hin bitiniif yoo itti ergee yoo jalaa cabde bakka hin haftu jechuudha. Yoo nama harkaayyuu kufte yoo kabariif seeftiin qabaatiin bilbilli hin haftu. Kana fakkaata meeshaan obboleetti tiyya takka. Itti aansuun immoo maamila tiyya minxaafii diimaa dur isinitti agarsiisan ta'isii immoo isa kana shiitaaf shaarbii firii lama naan jette 3,500 jechuudha. Shiitaaf shaarbii kanneen namoonni barbaadan daddafa ayyaana osoo hin dabalin na biraa ordalee godhadhaa isin jaa baay'ee takka bareeda gatiin isallee salphaadha. Kunoo maashaallah shaarbiin diizaayinii garaagaraatiin jira. Ka Dubaay irraa galu shaarbiiwwan kunniin diriyaa isaa wajjin diriyaa guddaa sanii miti diriyaan kashiitaati hundi keessanuu ka hubatuu qabdan diriyaa hundi bilicilicisanii osoo hin taane kun diriyaa shiita jedhama. Faashina ammaan tana namni kana fayyadama biyya keessatti baay'inaan jechuudha. Akkana maachi
Gogoraa ka qabullee jira, gogoraa hin qabnellee jira. Ka gogoraa qabu 3,500, ka gogoraa hin qabne 2,900 garee jira, 2,800 ture jechuudha dura. Kanaaf ramadaana ni dabala. Kanaaf heloo jettanii ordarii godhatu dandeettan. Namoonni mootu hiikaa fi sibira kanaan jettan hayyira kun qabu heloo jedha karaa waasaappiitiin. Itti aansee darbannoo kana hundi keessanuu maatii keessaniif osoo bitanii tola hawwataaf darbannoon baay'ee namatti tola. Darbannoon amma dursa isinitti agarsiisu lallaafaadha. Shaarbii fi diriyaan sallee wal fakkaata. Qorraafis ta'a jechuudha. Itti aansuun shurraabii tanaa waaw maashaallah tabaarakallah akkuma carraa ta'ee ka jiru darbannoo wajjin fakkaata hedduu bareeda. Kiisii qabaa kuno yabbuu wayiiti jechuudha maashaallah kuno kana fakkaatti qarshii 2,800 hordoftoota kiyya. Shurraabiiwwan kun 4,000 illee jira, 3,500 3,000 jira, ka 908 tokkollee zimbiloonni jira jechuudha akkasitti hubadha. Egaa iskarbii taniin naan jette kuno maashaallah bareedduudha qarshii 600 kuno bal'oodhallee akkana jirti diizaayinii isillee namatti tolti. Isii matana firee lamatti fuudhee jira jechuudha halluu qofa tokko silvarii godhee tokko kanatti. Egaa meeshaan obboleettii tiyya kana fakkaataa jechuudha. Meeshaa asbeezallee ni qabdi. Maashaallah tabaarakallah hundi keessanuu galatoomaa warri gara kiyyaan dhuftanii barreen gaddaas kunoo bararas narra waa ordarii godhattan ulfaadhaa galatoomaa rabbi yaada muraada keessan isinii haa guutuu ni jajjabeessuu keessaniif hedduu akkanaaf galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaa obboleeyyan kee hundi keessanuu. Itti aansuun kunoo diriyaa kanallee na biratti ni argattanii halluu diimaan jira, magariisaan jira, gurraachaan jira. Kanaaf heloo jettanii fudhachuu dandeettan nama guddaafis akkasumas immoo nama akka kiyyaa kanaafis hawwataafis ta'a. Shaarbiin isallee bal'aadha. Baay'ee furdaa miti garuu bal'aa. Kunoo maashaallah gadi nama gaa jechuudha. Kuni qarshii 2,000 olirratti diriyaa fi shaarbiin kun olirratti qarshii 2,000. Kunoo kana fakkaata gurraachaan jira, diimaan jira, isiniin jedhee jira, magariisa kanaan illee jira. Egaa kana fakkaata inni biraa immoo kadagadhe amaamaa. Egaa namoonni meeshaa gizee bitatan waan gizee natti ergitan wallahi hedduu takka yaadda'utti jira jechuun birrii xiqqoo ergitanii waa baay'ee warri nama ajajjan jechuudhaan immoo hedduu natti dhiphisa waan akkasii. Kanaafuu waan birriin keessan gahu birrii keessanii fi ajaji keessan wal madaalchisaatanii natti erga warri meeshaa keessan faa birrii isin jala hanqatu jira. Kanaafuu namallee dararina isiniin jaa. Amaamaan kun isa tokkoffaa fi bal'aa isaati guddaadha. Ka qarshii 600 sanii miti kuni qarshii 1,200. Egaa hordoftoota kiyyatti fufiinsumaan immoo meeshaa sanitti aaneedhaan buna qabdii buna tokkoffaa na biratti beekamaa kiiloo tokko qarshii 800 kun kiiloo 5 jechuudha. As kana jala lukaan dhayeetti minjise ganaadha. Meeshaan kun gara asaasaa ka ergamu. Egaa buna kiiloo 5 barbare kiiloo 4 naan jette 5tti godhee fi akka tasaa ta'e qophaa'ee hin jiru. Kanaafuu uffira tursiisuun barbaadne meeshaan kana. Sahanni shoorbaa kanallee maashaallah shakalaasii qarshii 2,600 maashaallah tabarakallah isaati. Asitti jookii kana buleen naan jette buleen dhabee kanatti fuudhee fi qarshii 2,400 aannan idoo qabdi. Aannan idoo qarshii 2,700 dhiqqaan isaa guddaan qarshii 6,000 hordoftoota kiyyaa teemira qabdi. Teemira kaartoonni tokko qarshii 2,800. Ruuzii kiiloo 5 qabdi 1,200. Ruuziin kun wal taraa ka qarshii 3,000 illee jira kanuma ta'ee jechuudha. Sukkaara kiiloo 25 naan jette 25 maallaqni isiin hanqate kiiloo 20 fuudhee fi qarshii 160 isaa qarshii 160 maatiin distii abbaa 4 qabdi qarshii 4,000 distiini. Egaa kana fakkaata jechuudha. Zayitiillee firee lamatti godhee fi jira. Itti aansuun immoo uffata sana kun bakka takkatti qopheesse meeshaan isii maashaallah kana fakkaata jechuudha. Minxaafillee kana isiniin jedhee isinitti himee ture jira. Egaa viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata obboleeyyiin keenya keessan warroonni chaanaala kanaaf haarawwataa ta'e yoo jiraattan ammallee isin yaadachiisa sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'uu ni dandeettanii. Bakki natti hin tolle ka viidiyoo itti godhuun agartanii kotota dhiifame isiniin jaa dhiqqoo biizinaa godhe meeshaan asbeeza ramadaanaa kun akka hubattan abdiin qaba. Kanaafuu laayikii immoo gochuun isinitti haa baratu. Laayikii godhaa rakkina maal qaba laayikii godhanii yoo bira dabartan warri ilaaltan jechuudha. Namni ilaaltan hundi keessan laayikii godhaa yaada keessanillee barreessaa wanti an balleessisoo jiraate wanni an fooyyessuu qabullee yoo jiraate isinumatu natti hima jechuudha. Nama hojjetura nama laalutu arga. Egaa kana isiniin jaa obboleeyyan kiyya viidiyoon kiyya gaarraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin inshaallah goditti deebinutti guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Warri hagammaa obsaan daawwatan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isin jaaladha isin kabaja oolmaa bareeda isiniif akka ta'u hawwii kiyya. Egaa nagahan naa oola galatoomaa isiniin jaa warri laayik sheer gootanillee warri na hordoftanillee baay'ee.